barattoonni Oromoo keessumaa naannoo Amaaraa warri jirani miidhamne kan jedhu baay'inaan dhageessisaa jiru. OMNs bal'inaan gabaasaa ture. Mee otoon gaaffii diteelitti seenin sanattamitti hordofte keessumattuu barattoota naannoo biraa dhaqanii eenyu nageenya isaanii kan eeguun irra jiraatu jedhu asumaan wal qabsiifnee waa dubbanna. Egaa keessumaatti yeroo dhiyoo asii guyyaa 10 akkas duraatti jalqabee mootummaa naannoo Amaaraa keessatti yuunivarsiitii Waldiyaatti barattoota Oromoo achi jiran irratti gochiisuu kanneessaan raawwatamuu eega jalqabee dubbii isaa hordofaadhuma turree yeroo inni itti ka'eessa halkan ture halkanuma sana gaafa wanni kun raawwatu barattoota achi jiranii bilbila naaf dhaawanii turanii naaf bilbilanii turanii anillee akkuma waan san dhaga'een namoota mootummaa naannoo Oromiyaa hooggantoota isaaniitti anillee ergaa kana dabarsuudhaaf yaalii godheera. Gaafuma sana halkanuma sana itti aanaa pirezidaantii naannoo mootummaa naannoo Oromiyaatiin ga'eera waliin isaa haasofneerra. Waan gochuun irra jiru hundumaa akka godhanii fi dubbichas akka quba qaban karaa seeraa waan raawwachuun irra jiru hundumaa akka raawwatan waliin dubbannee turre. Garuu raawwatame wanti sin waliin. Egaa eegasiiti eegaadhuma turree maaltu ta'a laata akkamiitiin wanti kun furmaata argata laata kan nuti kan jedhu eegaa turre garuu wanni ta'e wanti tokkichi qofti kan nuti argine namoota lamaan yookaan gartuu wayii achitti erguu isaanii ni beekna. Gartuun achi ga'e sunis immoo al tokkicha barattoota duratti dhiyaatee barattoota dubbisee isaan booda gara hoteela isaatiitti akka deebi'ee fi naannoo sana ture homaa osoo hin godhin akka deebi'ee homaa gochuu akka hin dandeenyes barattootaaf ibsee akka deebi'eedha kan nuti quba qabnu. Kanaatiif kanarratti asiifachi qabu waan hin barbaachifne mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatama fudhatee nageenya saba isaatii eegsifachuudhaaf nageenya uummataa kabachiisuudhaaf waadaa fudhate sana bakkaan hin geenye dhugaasaa dubbachuudhaaf keessumaayyuu immoo barattoonni homaa hin qabne kan meeshaa hin qabne kan fira hin qabne kan bakka itti baqatan illee hin qabne guyyaa 9 wayita isaanii ala bulan guyyaa aduu keessa wayita isaan oolan halkan qorra keessa wayita isaan bulan mootummaan naannoo Oromiyaa kana bira ga'ee yookaan qaamaan achitti argamee bakka dhaloota isaaniitti deebisuu dadhabuun isaa itti gaafatama guddaadha. Seenaa keessatti illee gaafatama qabanatti fakkaata. Isumatti fufna barattoonni akka jedhanitti komii barattootaati. Mootummaan naannoo Amaaraa amma tokko ijoollee rakkina kanaan kan ka'e gara naannoo isaatti deebisee kan warra Tigraayis akkasumatti fudhatee deebisee kan jedhudha. Naannoon Oromiyaa garuu tarkaanfii sana hin fudhannee jedhaniiti ijoolleen koma ta'u amma waajjira pirezidaantiitti illee akka deemanidha kan dubbatan. Mee yeroo kanatti ilaaltu maal inni rakkinni isaan mudate akka tarkaanfii wal fakkaate fudhatanii ijoollee kana gara naannoo Oromiyaatti hin deebifne yookiin yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti akka ramanne yookiin immoo amma nagaan bu'utti illee dhimma siyaasaa irratti mari'atanii iddalee wanti sun tasgabbaa'ee booda ijoolleen akka deebi'an akka hin goone tarkaanfii sana akka hin fudhanne maaltu isaan dhorkeessitti fakkaata? Jalqabee ramaddii isaatiitti jalqabee dogoggorri guddaa waan jiruu fi shirri guddaa waan jiru fakkaata. Maaliif fakkeenyaatiif yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti barattoota Oromoo 4,500 ol bakka tokkotti ramadu jechuun maal jechuu akka inni ta'e hundumaaf ifaadha. Naannoo biroo keessa lakkoofsi haga kana ga'u saba tokko keessaa bahee bakka tokko yuunivarsiitii tokkotti yeroo inni itti ramadamu hin jiru. Egaa fakkeenyaatiif naannoo Tigraay mootummaan naannoo Tigraay jalqabee waan kun nu sodaachisaa adeemsi isaa nu sodaachisaa naannoo Amaaraatti ijoollee keenya hin erginu nageenya isaaniitiif wabii hin qabnu waan sodaannu qabna waan arginu qabna mallattoo arginu qabna kanaatiif hin erginu jedhanii ijoollee isaaniif saba isaanii eegsisuudhaaf yookaanis immoo rakkoo irraa akka inni oolu gochuudhaaf tarkaanfii fudhatanii naannoo sanatti hin ergine jechuudha. Haa ta'uutii nummoo faallaasaa mootummaan naannoo karaa mootummaa naannoo Oromiyaa immoo faallaasaa achitti erguu caalaayyuu
guutummaadhumatti ijoolleen Oromoo Oromiyaa keessatti akka hin ramadamne gara naannoo Amaaraatti akka isaan ramadamu waan haa ta'u jedhamee waan ramadame fakkaata. Akka achitti ramadamaniifis immoo rakkoon akka achi irratti akka isaan mudatuuf waan karoorfamee itti hojjetamaa tures ni fakkaata jechuudha. Kuni paartiilee siyaasaa adda addaa illee waan walhidhatu qaba. Biyya kana keessatti federaalizimiin sabdaneessaa kun hojiirra oolaa hin jiru yookaanis immoo waan gaarii fidee hin jiru kanaatiif kun diigamuu qaba kan jedhan humnoonni siyaasaa jalqabanii kan dhaadataa jiran jiru. Kanaatiif humnoonni siyaasaa kun mootummaa amma aangoo guddaa qabatee jiru wajjiniin walii galanii rakkoon bakka sanatti ka'ee namni hagamis yoo wareegame hagamis yoo du'e sababiinsaa sababii federaalizimii sabdaneessaa kanaatiin kan ka'eedha jedhanii wanni kun karaa lamaanuu akka inni miidhaaf fidu waan barbaadan fakkaata. Tokkoffaa jibba saba Oromoo irraa qaban. Ilmaan Oromoo kun ijoolleen Oromoo kun yoo dhumanis yoo lubbuun isaanii yoo ba'es namni sirnaan namni gabaasu hin jiru osoo miidiyaan keessan hin jiru ta'eeti kana uummanni akkatti quba qabaatu yoo hin jiru ture. Miidiyaan biyya kana keessa jiran miidiyaan kan mootummaas haa ta'u kan dhuunfaas haa ta'u kana ka hordofee ka gabaasaa jiru hin jiru. Bakka tokkooti wayi tokko yeroo kosh jedhu warri yeroo dhamaan bira ga'anii dhaqanii gabaasan amma garuu namni lama waldiyaa keessatti yeroo inni reebamee wayitanni du'u yuunivarsiitii Walloo keessatti immoo barataan Oromoo tokko wayitanni ajjeefamu warri kaan immoo itti marfamee waan qara qabuun yookaan sibiila qara qabuun waraanamanii yeroo isaan mana yaalaa yeroo isaan seenan mataan isaanii uleedhaan dhagaadhaan faffalaxamee bakkeetti yaalallee dhabanii yeroo isaan hafan dhaabbileen siyaasaa kana gabaasanis hin jiru hin jiranii miidiyaaleen kana gabaasanis hin jiru. Ati barsiisaadha yuunivarsiitiitti otoo mootummaa bakka buutee iddoo sanatti argamte tarkaanfiin jalqabaate fudhattu maalin yeroo akkanaa keessatti? Jalqabee waan rakkoo sana uumee yeruma sanatti bira ga'anii namoota yakka sana raawwatan to'annoo jala oolchuu turre ture. To'annoo jala oolchanii yeroo summas immoo gabaasuu. Yuunivarsiitii keessaa irraa akka nuti ilaallu kana miti wannoo baay'eetu jira. Namoonni dhimma nageenyaa kana hordofan hedduutu jira. Namoonni odeessa mootummaadhaan ga'an jiru, caasaa mootummaatiin kan ga'an jiru. Wanni tokko yeroo raawwachuudhaaf jedhu dursee haalli itti beekamu jira. Maaliif caasaa mataa isaatii iyyuu qaba achi keessatti jechuudha. Nageenyis caasaa qaba, yuunivarsiitiinis ni qaba, karaa adda addaa caasaalee hedduutu jiru. Kanaatiif wanti tokko akkasumatti lafaa ka'ee al tokkicha kan raawwatu miti. Kanaatiif tokkoffaa durayyuu fashaleessuun ni danda'ama ture. Otoo lubbuun hin badin osoo harki mootummaas keessa hin jiru otoo ta'e harki mootummaa federaalaas harki mootummaa naannoo Amaaraas otoo keessa hin jiru ta'e dursanii fashaleessuun iyyuu ni danda'ama ture. Yoo raawwate iyyuu immoo dafanii namoota yakka sana raawwatan utuu hin babal'atin tarkaanfii fudhatanii yeroo suma gabaasuun ni danda'ama ture. Kunis hin raawwanne. Dafanii akka inni bifa kana hin qabanne gochuunis ni danda'ama ture. Haasofsiisuunis ni danda'ama ture. Waan nama gaddisiisu keessaati mootummaan naannoo Amaaraa itti siqee dubbisuullee hin barbaanne. Ijoollee kana haasofsiisuullee hin barbaanne. Akka maalitti illee lakkoofne. Tuffatee akkasittiin akka namni 2,000 dirree irratti dhangala'ee oolee osoo qorra keessa osoo bulaa jiru akka namni tokko alatti gatamee jiru itti lakkoofne mootummaan naannoo Amaaraa jechuudha. Utuu mootummaa naannoo kanaati osoo ta'e osoo bakka biraatti osoo ta'e bifa kanaan hin ilaalamu ture. Itti gaafatama qaba. Waan naannoo isaa keessa jiruuf itti gaafatama turre jira. Lubbuun hamma kana isa abdatee bakka sana jiru seeratu jira jedhee biyyatu jira jedhee mootummaatu jira jedhee nageenyatu yookaanis immoo qaamni nageenya naa eegsisu jira jedhee anis lammii biyya kanaati jedhee harkasaa duwwaa haadhaaf abbaasaa dhiisee barnootaaf namni achitti bobba'e 4,000 ala osoo bulaa jiru mootummaan tokko mana isaa keessa buluu hin danda'u. Isa iyyuu immoo buluu qofayyuu osoo hin taane gadi ba'anii ibsa isaan kennaa turan wanni isaan dubbataa turan immoo beekamaa turan. Siyaasa keenyaati kan rakkoo kana kan fide. Kan nama dhibu keessaati achi keessatti kan du'u ijoollee Oromooti, kan ala bulu isaanii, kan beela'u isaanii, kan qorra keessa kan jiraatu isaanii, kan reebamu isaanii, darbee immoo yakka kana isintu raawwate jedhamee kan hidhamaa jiru immoo isaanii. Meeqa kana dhaabni biltsiginnaa jedhamu Ihaadig duraa kan ture gara biltsiginnaatti cehaa jira. Egaa akka dhaaba siyaasaa nama dhaaba siyaasaa hoogganuu tokkotti hundeeffamuu dhaaba biltsiginnaa paartii jedhamu kana akkamitti ilaalta? Ani egaa akkan itti ilaalu dhaabni kun dhaaba haaraadha moo
dhaaba biraa keessaatii bahee dhufeedha yoo jenne ilaalle dhaabi kun dhaaba haaraadha. Maaliifii Ihaadigtuu gara kanatti ce'ee jedhama attamitti inni akka kanatti akka ilaalcha kootiitti akka sana natti hin fakkaatu. Sababiin isaa dhaabi tokko kaayyoo wayii fudhatee ka'aa, sagantaa siyaasaa wayii fudhatee ka'aa, ayidiyooloojii ittiin deemu qaba, sirna ittiin bulmaataa qaba, waan bakkaan ga'uudhaaf qaba, akkaataa ittiin tarsiimoo ittiin bakkaan ga'atu ni qaba. Dhaabni amma uumame jedhamu kuni akka amma isaan kaleessa wixineessa gallakkisan tokko wanti mul'isu tokko jiraate dhaabni kun sirumaati jalqabee dhaaba ihaadee kan hin fakkaannedha. Kanaatiif dhaabni kun dhaaba haaraadha malee dhaaba ihaadee keessaati as baheedha jechuu hin danda'u. Tokkoffaa egaa kun warra seeraatu na caalaa ibsuu danda'a. Akkaataa dhaabni tokko diigamee gara yookaanis immoo gara dhaaba biraa wajjiniin akkaataa inni itti wal maku seera mataa ofii ni qaba. Dhaabbileen kun hundumti isaanii irratti walii galuu qabu. Miseensonni hundumtuu mari'achiifamuu qabu. Egaa mari'ataniin booda immoo ofii isaaniitii of diiganiitu dhaaba biraa ijaaruu qabu. Haala kun hin taane kana keessatti dhaabni ijaaramu suni dhaaba birootu walitti makame osoo hin taane, dhaaba duraan turetu walitti makame osoo hin taane, dhaaba haaraatu ijaarame, dhaaba duriin jirretu ijaarame jechuudha. Kana taanaan immoo kun karaa seeraa rakkoonni fidu har'a amma asitti kaasuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Warri seeraa akkuma isiniin jedhee fakkeenyaatii fi biyya bulchuu ilaalchisee rakkoon inni fidu, heera mootummaa ilaalchisee rakkoon inni fidu, gara fuulduraatti filannootti deemuudhaaf ilaalchisee rakkoon inni fiduu danda'u baay'ee hedduudha. Wanta salphaatti akka kanaatti ilaallee bira dabarruu miti. Garuu dhaabi bifa kamiiniyyuu ijaaramuunsa mirga isaati. Eenyuun illee bakka hoobu'e mirga isaati. Garuu kana keessatti wanti xiqqoo nama ajaa'ibu tokko yoo jiraate dhaabni duraan Oromoon bakka bu'e jedhu tokko amma kana keessa dhaabi suni dhabamuu isaati. Dhaabi suni ammaan booda Oromoon gaafa aangootti kenne wayita filate tokkoffaa kaayyoo isaa ilaalee filate, ideoloojii isaa ilaalee filate, sagantaa siyaasaa isaa ilaalee filate, waa hundumaa waan gaafa filate sana kana karaa kanan sii qabsaa, karaa kanan sii dhugoomsa, karaa kanan immoo bakka si bu'aa, akka kanaattiin si bulcha jedhee kanaatiin waliigaltee kanaatiin ture kan uummanni sagalee isaa kenneef. Garuu waan uummanni itti kenne sana hundumaa sirrii miti. Inni nuyi durri isinii hin jenne sun sirrii miti, inni sun itti kennitan sirrii miti. Kanaatiif nuyi karaa biraa deemneerra jedhanii uummata karaa irratti gatanii deemuu isaaniitu nama ajaa'iba. Yoo dhuguma akka kanaatti itti fufanii paartii biraa ni ijaaru yoo ta'e, paartiin aangoon itti kenname sun immoo hin bada yoo ta'e, gidduutti kan biyya bulchu dhibamuu isaati jechuudha. Kan biyya bulchu hin jiru. Maaliif paartii haaraan sun sagantaa siyaasaa sanaan uummanni sagalee kenneefi haa ta'u jedhee ofii isaatii filatee kan kenneef isaa sanaatiif miti. Paartii haaraadha kan ijaarame. Paartiin inni durri itti kenname sun immoo bade jechuudha. Kanaatiif kana gidduutti kan biyya ka bulchu sadarkaa federaalaattis ta'e ta'uu sadarkaa naannoottis ka biyya bulchu dhibuusaa yookaanis paawar vaakiiyuumiin kan uumamu ta'uusaati. Gaafa sana eenyutu itti darba? Eenyutu biyya bulchuutti darba? Isa jedhu gara fuulduraatti ilaalama jechuudha. Seeraatiin ilaalama. Kun qorattoota seeraatii fi heeraatiin murtaa'a. Itti aanaa muummicha ministeeraa galgala edda jechaadha. Yeroo amma ganama akka isaati kan sagantaan kun waraabamaa jiru. Paartiin kun bilchiginnaa, paartiin kun kan barbaachisee fi sabboonummaan baay'ee achi gara xiyyootti deemetu jira. Gama tokkoon immoo warri tokkummaa ahadawii jedhan sanatu jira. Kanaaf kana lamaan jidduutti paartiin kun Ihaadig irraa gara bilchiginnaatti ce'ee federaalizimii duraan waadaa galame sanatti fufnaa. Biyya tokkummaa biyyattii fi federaalizimii tiksuudha. Sana tiksaa biyyattii kana immoo gara sadarkaatti caalutti ceesisuudha kan jedhutu jira. Kanaaf waan itti kenname sana dagateeniiru jenna jechuu danda'ama. Waan itti kenname sirriitti dagatameera. Akkuma siin jedhe maalirratti hundaa'e uummanni gaafa sagalee kenneef, gaafa nu bulchaa jedhee gaafa itti kennate sana akkasuma ittiin miti. Ilkaansaa yookaan funyaansaa ilaalee miti kan itti kennate. Kana naa godhii kanan sii godhaa waliin jedhaniiti kan waliin dubbatan. Kana sii oolchina karaan itti deemnu kanadha. Asirra deemna jennaan tolee jedheeti kan itti kenna. Amma yeroo isaan asirra osoo hin taane karaa biraa deemna yeroo isaan jedhan
imaanaa saba sana nyaataniiru jechuudha. Kanaatiif isa gaafatti kennamee sana deebisuu qabu. An dhiisee deemeera karaatti jette sun hin taane karaa biraa immoo dorgomeetan karaa isa deemuudhaaf fedhu sana deemuun mirga isaati ammayyuu taanaan garuu deebi'ee paartii haaraa ta'e galmaa'ee miseensa gara biraa fudhatee ummata biratti dhiyaatee sagalee argateeti kan inni mootummaa ta'uu danda'u malee isa duraan itti kenname sana dhiisee deemee mootummaadhaan ammayyuu jechuudhaaf hin danda'u jechuudha. Maaliitiif tokkoffaa amma paartileen siyaasaa akka dhaaba Oromoo tokkotti yoo laalle akka dhaaba Oromoo tokkotti yoo laallee fi dhaabbileen Oromoo maaliif barbaachisan durumaaniyyuu dhiibbaa turre ture Oromoo dhiibbaa sabummaa turre ture dhiibbaan sabummaan kun sababii ka'eefi sababii inni raawwateefi paartiin kun kan inni hojii isaa raawwateera yookaanis immoo gara paartii biraatti ceera kan inni jedhamuuf utuu ceeyyu sababii maaliitiif hamma dhiibbaan sabummaa jirutti utuu addanaati ijoolleen sabummaadhaan adda ba'aniitu du'aa jiranii mana barnootaatiitu ari'amaatu jiranii sabummaadhaan adda ba'amee utuu manni barnootaatu reebamaa jiru baankileen utuu cabaa osoo jiranii jibbi hamma kana utuu saba tokkotti utuu ololli utuu irratti deemsifamaatu jiru namni afaan Oromoo dubbatu akka diinaatti utuu ilaalamaa jiru. Bakka hundumaatti utuu duulli irratti geggeeffamaa jiru maaltu ta'ee jennaan maaltu bakka bu'ee jennaan ergama akka sabaatti fudhatan sana dhiisanii deemuun barbaachise paartiin akka sabummaatti ijaarame sababii maaliif baduu danda'e maaliif wanti paartiileen akka sabummaatti ijaaran isaan taasise sun yoo inni ka'e qofadha yoo inni hiika argate duwwaadha paartiileen sabummaa irratti hundaa'anii ijaaraman. Kan isaan dhabamuu kan isaan danda'an yookaanis immoo gara biraatti kan isaan jijjiiruu amma gara biraatiin keessattuu aktivistoonnumti ODP kan dubbataa jiran OPD'n ODP'tti jijjiirame sun rakkina hin fidne ammas sanumatu bifuma sanaanii IHADIG gara EPP'tti yookiin immoo biltsiginnaa paartiitti jijjiirame malee rakkina hin qabu gama biraatiin afaan irratti namoonni qeeqan kan akka keessis dabalate afaanuma irratti rakkina qaba federaalizimii irratti qabsoo nuti adeemsifamaa jiru kan quucarsuudhaas jedhanii immoo kan morman jiru yaada kana lama akkamitti ilaalta? Ilaa amma yoo laallee fi kun jijjiirama akkasumattiin akka tasaatti raawwachaa jiru miti. Waan guddaa waan bu'uuraa waan ta'e waan waggoota 150 irratti dhiigni irratti dhangala'e bu'uuraatii jalqabee waan jijjiiruudha waan booddeetti deebi'uudha waanuma salphaa waanuma gabaabaa tokko illee yoon sii kaase fakkeenyaatiif afaan hojii dhaaba kanaa afaan Oromoo sinii ta'eeraa jiru afaan maalii ture dur afaan hojii afaan Oromoon turre kana duwwaan hin raawwanne afaan biroo afaan tokko itti dabalame dirqamaan isayyuu yoo xinnaate afaan tokko itti dabalame afaan hojii ta'a afaan paartii kanaa ta'a jechuudha. Maal jechuudha? Isa duraan afaan Oromoo qofti akka afaan hojiitti itti fayyadamu amma afaan Oromoo biratti afaan biraatti daballeerraadha. Afaan biraan tokko dirqama isinitti ta'aadhuun jechaa jiru. Kan paartii isaanii duwwaa yoo miti utuu paartii isaanii ta'e homaa yoo miti. Paartiin kun boriin jiraataa hin dhiisaa yoo uummanni yoo sagalee kenneef uummanni yoo waajjira kenneef uummanni yoo tole jedhee walgahii taa'eef uummanni tole jedhee yoo miseensa ta'eef yoo bor sagalee kenneef haa ta'u garuu akka amma jiru kanatti dhaabii amma afaan Oromoo qofaatiin hojii geggeessaa ture amma afaan dabalataa dirqamaan tokko fudhachuu turre jira jechuudha. Kun immoo adeemsa guddaa keessa darbee kan dhufedha. Miidhaa maal qaba? Miidhaan inni qabu waa'ee afaanii kanaan dura baay'inaan kaasnee irratti dubbannee jirra. Maaliitiif amma afaan biraa fudhachuun dirqama nutti ta'aa jira jechuudha. Afaan biraa afaan tokko yeroo dabalaa yeroo deemu humna afaan sanaa annisaa afaan sanaa akka inni keessaa hir'isu beekamaadha kun. Kanaaf dirqamaatiin amma afaan biraa itti dabalamuun isaa wayi tokkotu Oromoodhaaf mirga tokkotu argame itoo hin taane mirga inni duraan qabu ture tokkotu walakkaatti irraa jetee jechuudha. Mee afaan kan afaanitiin wal qabate biltsiginnaa paartiin kun afaan Oromoo akka afaan dhaabichaatti fayyadama jechuun sani gara biraatiin immoo akka afaan Oromoo afaan federaalaa ta'eera jedhamee itti fudhatame tokkotu jira namoonni baay'een itti gammadaati jiru. Yaannu boboqqalaa sanarratti maalin? Maal kun waan ifatti taa'eedha. Tokkoffaa
kun paartiidha amma wanti ijaaramaa jiru malee mootummaa miti. Paartiidha akka nama jedhutti akka nama hubadhutti amma hubannoo kootitti paartiin kuni paartiin ijaaramaa jirudha amma ijaaramaa jirudha. Paartii uummanni filate miti. Paartii uummanni beeku miti. Kanaatiif boru uummatatti dhiyaata paartiin kun. Afaan maaliyyuu afaan Fireenchiin fayyadamayyuu jechuudhaaf ni danda'a. Garuu afaan mootummaa federaalaa isa jedhu wajjiniin hidhata hin qabu kun. Inni afaan kanan fayyadamaa dura afaan Oromoo duwwaa nan fayyadaman ture amma garuu afaan Oromoo fi afaan tokko nan fayyadamaa jedheetu gadi ba'ee jechuudha. Karaa biraa ammoo afaan federaalaa akka inni ta'uutiif yaalii goonaadha kan amma jedhamaa jirurraan kan hafe afaan federaalaa ta'ee isa jedhuudhaan miti. Maaliif paartii tokko miti afaan tokko afaan federaalaa kan taasisu. Kanaatiif isaa wajjin hidhata hin qabu. Namoonni akka waan afaan Oromoo afaan federaalaa ta'ee yookaanis immoo ta'aa jiru jedhanii yaadanii utuu gowwoomuudha baatanii gaariidha kun gowwoomsaa ijoolleeti. Dhuma irratti obbo Baqqalaa amma gaa paartiin kun walitti baqee haa jennu Wallagga Naqamteetti OPDO'n jira, ODP'n jira, paartiin Amaaraa jira, warra Kibbaa jira, kan Tigraay jira jechaadha. Egaa si'achi gaafa walitti baqanii nama tokkoon gaggeeffama. Namoonni kun walitti dhufanii mari'achuuf jiru. Yeroo jirri kun mari'atanii afaan kamiin fayyadamu? Afaan suni paartiin kun biyya bulchaatee jira yeroo ammaa kana dhiibbaan inni fidu hin jira. Sababni isaa iddoo tokkotti dhufanii jirri kun yeroo mari'atanii afaan hundumtuu beekanii mari'atu kun immoo nu miidhaa jedhanii warri sodaa isaanii himan jiru. Beekamaadha kun isuma nama jedheedha. Dura afaan Oromootiin fayyadamna amma garuu afaan Amaaraatiin fayyadamna kana booddee kan jedhudha. Maaliif paartiin kun amma akka bilchiginaa paartii jedhan kanatti ani Oromoodha jechuu hin dandeessu achi keessatti kana booda. Ani saba kanaafan falma jechuu hin dandeessu. Maaliif waa'ee sabaa hin kaafnu jedhaniiru. Waa'ee eenyummaa hin kaafnu jedhaniiru. Waa'ee sabummaa waa'ee maalii hin kaafnu jedhaniiru. Kanaatiif isa dhiisaniiru. Ani Oromoodha yookaan Oromootu kana miidhamee kana ta'e jechuu hin dandeessu. Amma akka paartii sana eega diigdeen booda paartii dura keessa turte sana eega diigdeen boodadha dhuunfaadhaan kan paartii sanatti kanatti galtu. Kana sababii ta'eef waa'ee uummata Oromoo kaasuun hin danda'amu yuuti kan raawwatedha. Garuu seenaa xiqqoo ishee gara booddeetti deebine yoo laalle dhaabni amma bilchiginaa paartiin ijaara jedhee durii Oromoo geggeessaa ture OPDO'n kuni jalqabumaa jalqabee afaan irratti seenaan ni qabu ni beekama. Fakkeenyaatiif jalqabee qubeen afaan Oromoo qubee mataa isaatiin akka inni hin barreeffame kan falmaa ture kan didaa ture dhaaba kanadha. Itti aansee gaafa afaan kun hojiirra oolu yeroo inni jalqabu barsiisota afaan Oromoo adamsee kan hidhaa kan ture sabboontota adamsee hidhaa kan ture gumii afaan Oromoo diigaa kan ture booddee immoo kitaabota afaan Oromoo yeroo jalqabaatiif maxxanfaman sana tokko tokkoon gulaalee kan seenaa Oromoo fi gootummaa Oromoo wantoota agarsiisan hundumaa keessaa gulaalee akka inni keessaa badu akka inni keessaa haqamu kan gochaa ture dhaaba kanadha. Dhaaba OPDO kanadha. Isaan booda afaan kana qofa miti uummanni Oromoo uummata Oromootiif falmaa ture otoo hin taane uummata Oromootti dhaaba falmaa turedha seenaa isaa yoo sirriitti yoo dubbisuun yoo kaasuun nurra jiraate jechuudha. Eenyummaa Oromoo balleessuudhaaf wayita maaster pilaanii jedhanii taa'anii waggaa tokkoo fi isaa ol yeroo taa'anii mari'achaa yeroo turan dhaabi kun keessa jira. Nama dhaabbatan kaa'ee achi keessa taa'ee guyyaa guyyaadhaan odeessa wal jijjiiranii uummanni Oromoo lafa isaarraa akka inni buqqa'u akka inni burjaaja'u gochuudhaaf dhaaba hojjechaa ture kun beekamaadha. Yeroo sana dhaabsisuun ni danda'ama ture. Yeroo sana maqaa biraatu kennamaaf ture. Maal jedhama? Misoomaan magaalaalee misoomaan walittiina hin guddifna akkas goone akka kanatti kana goona jedhaniitu uummata ittiin gowwoomsuudhaaf burjaajessuudhaaf eenyummaa uummata kana kan diigaa kan ture. Lubbuu nama 5,000, 6,000, 7,000 akka nuyi kaffallu kan nu taasise dhaaba kana. Itti aansee magaalaalee walitti hiina magaalaalee walitti idaana jedhanii kan eenyummaa Oromoo diigu Oromoon akka inni magaala keessa akka inni hin jirre beeku garuu akka inni akkana godhu kan taasisaa turan isaaniidha. Magaalaadhuma Finfinnee keessa qofa waan hin taane naannolee argaman kanneen akka Buraayyuu fa'aa keessatti waraqaa eenyummaa gurguraa kan turan isaaniidha.
Dimogiraafiin naannoo kanaa akka inni badu, Oromoon magaalaa keessaatii akka inni haxaa'amee akka inni badu, horiidhaan gurguranii fixanii eenyummaa Oromoo kan balleessan dhaaba kanadha. Kanaatiif jalqabeeyyuu intirestii Oromoo, fedha Oromoo promoot gochaa kan ture miti, kan geggeessaa ture miti. Kanaaf kan falmaa ture osoo hin taane kanatti kan falmaa turedha jechuun ni danda'ama jechuudha. Booddee kana immoo educational road map jedhanii afaan Oromoo tokkoffaa qubee isaa jijjiiruudhaafis yaalii godhaniiru. Isa booddee immoo afaan biraatti fe'uudhaafis yaaliinis godhameera. Kun hundumtuu dhaabi kun seenaansaa afaan Oromoo balleessuu irratti kan dhaabbatedha. Yoo dhugaasaa dubbanneef. Yeroo biraa dubbachuusaa dhiifne nuti jijjiiramni kun eega dhufeeti. Tariiti ofiidiyoonni durii sunii fi inni ammaa kun garaagara. Sabboontonni achi keessaa bahaniiru. Jijjiirama kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu ni danda'u. Isaan kanaaf immoo carraa ni kennina jedheeti uummanni kana hundumaa kan inni dhaggeeffachaa. Har'a garuu kan mul'ataa jiru trendii inni duraan ture sun afaan Oromoo ajjeesuudhaaf inni ture sun inni deemamaa ture sun har'as jabaatee kan itti deemamaa jiru ta'uu isaati kan nutti mul'isu.